Magaraagaraa hojjechuudhaaf illee bakka keessi koo nagammadee hin hojjenne guyyaa gaafa tokko erga gaafa inni mana kanaa baheetii jechuudha. Sababni isaa maali daa'imti koo achi isuma yaaddi jechuudha. Isuma yaaddi abbaan keenya kaleessa akkasitti nu faana rakkataa ture. Abbaan keenya kaleessa nuuf akkasitti nu ta'aa ture. Kana nu gochaa ture sana nu gochaa ture naan jedhu jechuudha. Namaan tokko hin hidhane. Kanaaf iyyuu qalbiin koo alumatti gadi na cabdee jirti jechuudha. Suma dhugaa dubbachuuf qalbiin koo alumatti gadi na cabdee jirti. Ofuma jabeessee tanaan egaa akkuma yoo yaa nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbi isiniif haa baay'atu hunduma keessanii biyya kam keessa warra jirtan ala keessa kan jirtanii nageenyi isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Akkasuma harrii qaaqumee guyyaa sadiidha. Baga waaqayyo guyyaa kanaan isin ga'atee baga booruu gannaa keessa booqaa birraatti baataniin isiniin jedha. Egaa har'a bifa gammachuutiin hin dhufee egaa kana dura waa baay'ee isinitti haasa'een ture. Waa baay'ee isinitti odeessaan ture jechuudha. Hin beektanii waa'ee jireenya kiyyaatiin wal qabatee egaan akkasuma mooyyuu egaa torbee darbe keessanatti fakkaata waa tokko isinii himeen ture akka faazariin koollee dhufaniitiin as turanii. Akkasuma mooyyuu akka maatiin isaanillee dhufanii akka gara manaatti deebi'u barbaadu. Abbaan manaa koo gara manaatti deebi'u akka barbaadu akka nattiin araaramuu barbaadu isinii himeetiin ture. Namni baay'een keessaa ilaaltan natti hin fakkaatu. Garuu immoo waan kana dura asirratti isinitti haasa'aa turee fi waan jiru hundumaa immoo hanga dhumarra maalirraan ga'eetii jira maal ta'eetiin hin jira kan jedhu. Innis maal ta'ee jira anis maal ta'eetiin hin jira kan jedhu. Silan jalqaba wantu sana isinitti meef dhuma isaallee isinii himuun qaba. Jedhee waan yaadeef jechuudha kana waan kana dubbachuudhaaf dhufe amma egaa kabajamtoota hordoftoota akkuma beekamu akka araaramuudhaaf jedhee raawwatee maatii kan koollee haati koollee abbaan koollee faazariin isaa abbaan isaas maatiin isaa hundinuu dhufanii akka as ture isinitti odeesseen ture akka gara seeraatiin illee deemee raawwatee seerri immoo gara jaarsaatti deebisee wanti hundinuu akka gara jaarsaatiin xumuramaatii jiru isinii odeesseetiin hin ture. Haa ta'u malee jechuudha gara jaarsaatiinis ta'ee wanti hundinuu dubbatamee xumurameetii jira jechuudha. Anis immoo argitanii jirtu ijoolleen koo maallaan jechaa turanii keessattuu mucayyoon hangafaa maal akka jechaa turte dhageessanii turtan jechuudha viidiyoo duraati irratti. Ati naan jette ati oggaa meeqa oggaa 10 nu gattee raawwattee biyya ormaa turte oggaa 10 sana isumatu nu gargaaraa ture. Ani kananan isaan gargaaraa ture. Ani achi taa'ee kanan isaaniif maallaqa ergaafii ture. Maallaqa sana maallaqnati nuuf ergitu suni odoonni nu bira jiraachuu baate waan nuun godhu naan jettee jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuu dhabe. Waan an dubbadhu wallaale ziman jedhe bakka jechuudha. Deebii tokko ittiin deebisne. So ijoolleen akka jiranitti gara isaatiitti jechuudha kan isaan intini jedhanii osuma daa'ima godhatee illee maaltu sirraa badee naan jette. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaltu sirraa badee naan jette. Eshi jedhee nan dhiisee egaa wanti hundinuu immoo gara seeraatti gara jaarsaatti deebi'ee innis jaarsa erga seera deemee gara seeraatti immoo jaarsatti deebi'ee erga ta'ee jaarsoleen hundinuu maatiin kan koos maatiin isaas firoottan hiriyoonni isaas walitti dhufanii waan jiru hundumaa dubbatanii xumuranii beellama sadhumaa guyyaa boruutti qabatan jechuudha. Boru qaaqumee guyyaa afuridha osoo barri haaraan kun keessan. Bara haaraa kana dirqama mana isaatti galee jiraatu qaba jedhanii inna kunoo amma guyyaa boruutti jechuudha kan qabameetii jiru yoo haalli mijatee fi karaan banaa ta'e faazariin kan koos dhufuu danda'u maatiin isaas dhufuu danda'u namoonni as jiranis hin jiru jechuudha. Egaan guyyaa boruu sargiif millaashii nurraa nafinaadha. Sargiif millaashii qabna jechuudha. Inna haala kamiin akka inni dhufu hin beeku gaa'ee dhufeetuma daarektuma mara manaatti fidanii galchu ta'ee iddoo biratti dhagaan maatiitti gara mana keenyatti hin dhufne jechuudha. Jaarsummaa illee naa taa'anii faazarii kan koo fi faazariin isaa maatii isaa gaafa dhufan manatti dhufanii asitti na waliin haasa'anii sana booda iddoo biraatitti jechuudha. Viidiyoodhuma illee waraabuudhaaf kan naa mijatuu dadhabe haala kanaaf jechuudha. Iddoo mana dhugaatii fa'aa bakka tokkotti walitti qabamanii raawwatanii akkasittiin ta'anii mana hiriyoota saafaatti jechuudha kan dubbatamaatii ture.
Sababa kana ta'eefuu viidiyoo irraa waraabuunis namnis maal jedhan hin beektu namni gaxariidhaa dhufe gaafa ati dhattee viidiyoo akka waan biraatiif intarneetuutti itti fakkaata. Sababa kana ta'eefuu nama gaa waan biraa keessatti hojii kanaan hojjedha jedhee nama irra taa'ee raawwatee viidiyoo irraa hojjetu yoo ta'e malee gara jaarsan namni gaxariirraa dhufee hiriyoonni keenya hiriyoonni isaa hiriyoonni koo yoo ta'aniitiin dubbatan viidiyoo irraa waraabuu jechuun sheemidha jechuudha. Godhan waan akkasii hin beektu waan gaxarii keessa jiru. Gaxarii miti katamaadhuma keessattuyyuu yoo wanni kun gara miidiyaatitti bahuu qaba jedhamee gaa waan kana miidiyaa faana deemuu qaba kan jedha yoo ta'e malee lafaa ka'anii akkanumatti namni tokko lolee jaarsi taa'ee gaafa araarsu viidiyoon irraa waraabamu jechuudha hin beektu. Sababa kana ta'eefuu viidiyoo irraa waraabuu hin dandeenye. Egaa waan jiru hundumaanuu gara seerattis deebi'ee galmeen mana murtiitiis mana abbaa alangaatii intini ta'ee cufamee gara jaarsaatti deebi'ee jaarsi immoo taa'ee murteessee jechuudha waan jiru. Egaa akka beekamu dura qabeenyaan hiradhaa qabeenya koonaa hirtu malee funyaan keessi qabeessirraa fuudhaa kan naan jedhe sun jechuudha jaarsarratti dhugaa isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waanuma tokko jechuudha waanuma tokko waan dubbate tokko hin qabu maalidha wanti manaasi baase jedhanii gaafa gaafatanii waan ani jedhee naaf hin dhageessu akka duratti miti. Ani waan balleessu tokko hin qabu isuma dhugaa dubbachuudhaaf ani jechuun amalli namaa jijjiiramuu danda'a amala kaleessatiin jiraachuu dhiisuu danda'a hin beekamu garuu ani amma jijjiirame jedhee hin yaadu amala kaleessaa sana jijjiirradheen jira akka kaleessattiin jira. Akka har'aatiin jira jedhee wanti nani himadhu tokko hin jiru hin beeku jechuudha. Kana jedhee wanti nani gargar bahee handuraaniitirraa adda amma amala biraan qaba jedhee waan an dubbadhu tokko hin qabu jechuudha. Garuu waan ani jedhinaan dhageessu jecha koonaa dhaga'uu diddee jecha ishii maleedha. Sababa kana ta'eef ani immoo jiraachuun barbaada waan ta'eef yeroo ofiif kennee jiraachuun barbaada. Sababa kana ta'eef malee ani jireenya biraas godhadheetii miti mana biraas qabaadhee miti ilmoo biraas godhadhee miti yoom jiruun natti tolteeti ilmaan kana dhiisee ilmoo biraa godhachuudhaaf deeme jedhee egaa ijoolleenis natti murteessanii innis akkasittiin dubbate jaarsarratti anis oduu namaatiin dhaga'e malee waan kana ergixanyaadhaan akkasittiin irra ga'ee yuuntiin hin jenne intala tokko kanan illee akkas ishee kana hidhanii na agarsiisan argee kanan dubbisee jedhe intalittiin isaan waan akkanaa keessa jiru lakkeen gara nama biraati ilmoon kan koo kan nama biraati naan jette egaa soba jedhee sanaan intalitti yuu qabadheetiin hin jira jechuudha agaa ammaatitti kanaaf jechuudha wanti hundinuuyyuu jireenya namaa keessatti jireenya keenya keessatti wal shakkaa jiraachuun jireenya keenya keessatti jecha namaa dhaga'aa jiraachuun nama balleessa jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf tokko inni kan inni natti balleesse jedhee ani himadhu tokko maali yoo jettane isa garaatti naafee baasinaan jedhedha isadha jechuudha kan ana akka malee naarsii anu waggaamma kana waggaa 10 oli jechuudha mucaan kan kooyyumma waggaa 13dha waggaa amma kana ture anuyyuu daa'ima kana nan argadha jedheetu yaanne ammuma nan immoo bulu umuriin koos deemaa jira kanaaf iyyuu jechuudha maaliif kana yaade anuu yeroo kanatti barbaadee miti anuu yeroo kanatti yeroo gaarii naa ta'e miti biyya ormaatitti gubadhee humna koo achitti fixeen dhufe garuu waaqayyo waan godheef immoo kana isatu beeka ani immoo waa waaqayyo uume kana akkamittiin balleessuu danda'a ani itti yaadee miti yeroo sanatti kan ta'e waan ta'eef jechuudha enna kanarratti jechuudha kan nuti irra caala walitti dubbannee gargar ba'uun dhufe egaa haa ta'u malee immoo kunoo guyyaa boruutti beellamni qabameetii jira boru haala kamiin akka dhufuun beeku egaa yoo haalli naa mijatee gara manaatitti erga dhufaniin booddee waan jiru xiqqaatullee ta'u viidiyoo isinii waraabuu hin dhiisu jechuudha kan boruu kana maaliifin mana namaatitti miti bargit garma manaatti dhufa waan ta'eef wanti hunduu xumuramee hoo jedhee xumuramee jira wanti hundinuu jaarsi taa'ee xumuree isa gara manaatti deebisuu bichaadha beellamni isaan boru qabatanii soo kanaaf iyyuu dhugaa jechuun maaliifin ilmoo abbaan qabne guddisuunis namatti hin bareedu gammadeetiin hin jiras jechuudha sababni isaa maanni bara haaraa kana keessatti ilmoon kan koosi abbaan keenya nu biran jiru jettee alan ilaaltu anis immoo ilmoon kan koo abbaa malee ana wajjiniin jiraataa jirti ala laalaa jirti jedhee raawwadhee natti hin dhaga'amu hin argitu viidiyoodhumallee hojjetaa hin jiru jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoodhuma garaagaraa hojjechuudhaaf illee bakka keessi koo na gammadee hin hojjenne guyyaa gaafa tokko erga gaafa inni mana kanaa baheetii jechuudha
sababni isaa maali daa'imti koo achi isuma yaaddi jechuudha. Isuma yaaddi abbaan keenya kaleessa akkasitti nu faana rakkataa ture. Abbaan keenya kaleessa nuuf akkasitti nu ta'aa ture. Kana nu gochaa ture, sana nu gochaa ture naan jedhu jechuudha. Namaan tokko ittiin hidhanii. Kanaaf iyyuu qalbiin koo alumatti gadi na cabdee jirti jechuudha. Suma dhugaa dubbachuuf qalbiin koo alumatti gadi na cabdee jirti. Ofuma jabeessee tanaan egaa akkuma bakkuma dubartii sana ofii intiniin jedheen of jabeessee raawwadheetoo yoon waa dubbadhus yoon waa godhus jabinumaan wanta godhamu hundumaa wanta dubbatamu hundumaa dubbadha malee uma haala gammachuu qabaadhetii miti jechuudha. Maaliifin ijoolleen koo haala gammachuu naa kennaatiin turre